fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii akkam jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo iddoo fi haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaas jirtanii hundumuu keessanuu obboleewwan koo hunduma keessanuu akkam jirtu baganaaf jiraatanii baga yoo nageessanii. Isin yaadeen jira sirriitti jechuudha. Yeroo baay'ee isinis na yaaddan jedhee abdii guddaan qaba. Yeroo baay'ee viidiyoo hojjechaa jiru gara laayee bitatan kaachaa jira. Sababni isaa wanta namaaf hin mijanne wanta namaaf hin guunne tokkotu jira waan ta'eef kanaaf akkanumatti aga waaqayyo gara biyya keenyaatti maatii keenyatti addunyaa teenya oromiyaa teenyatti nu galchutti akkanumatti tittirannaa gugguufnaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf immoo jajjabinni keessanillee ammallee na faana jira. Ulfaadhaa galatoomaa kan na jajjabeessaa jirtanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo guyyaa har'aa keessummaa bareedaa tokko qabadhee dhufeen jira. Keessummaa sunis eenyudha? Eenyuuleen gaafiif deebii gaafadhee taasisee isinis yaaduu dandeessanii namni kun eenyudha jechuu dandeessu. Kanaaf gara nama kanaatti odoo isin dabarsiniin dura keessummoota koo kan gara kootti dabalamtan dhuftanii gara maatii koo naaf taatanii baga nagahaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedha. Kan maatii koo naa taatanii natti makamtan guddaa ulfaadha isiniin jechuun jaaladha. Galatoomaa akkasumas immoo viidiyoo daawwachaa jirtu viidiyoo keenyallee nuuf daawwachaa jirtu ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warroonni moonii ta'an akkasuma warroonni viidiyoo gallakkifataniif adaraa waaqayyo isiniif haa ta'u. Ilmaan Oromoo wal gargaartii jedhama. Kanaaf immoo nuti immoo jaalala keenya ibsachuudhaaf wal dadhabsiisuu osoo hin taane wal gammachiisuu wal jajjabeessuu nu barbaachisa. Kanaaf immoo yoo nuti waliin jajjabeessine asumatti shukkuumamne taa'uu bichaadha waan ta'eef kanaafuu walaa jabeessinuu beeksisa tokko waliif haa daawwannu isiniin jechuu jaaladha. Beeksisa irra hin dhayina. Kanaaf immoo nuti yoo beeksisa irra dhoofne immoo rabbiin keenya nutti arga waan ta'eef kanaaf hanga dandeenye yookaan immoo viidiyoo nama sanii daawwachuu dhiisudha jechuudha. Yoo immoo dhaggeeffachuu sitti hin tolle irratti baniiti nama san gargaaruun waaqayyo immoo waan gaarii sii godha. Kan namni sii godhu irra kan rabbi sii godhutu caala waan ta'eef kanaaf obboleewwan koo hundumti keessanuu adaraa keessanii viidiyoo daawwadha. Bilbiluma takkaanillee yookaan akka wanti takkaanii dhaggeeffachuu. Ashamaa harka fuunee obboleewwan koo warreen maatii taatan akkam jirtan? Ani jira galata waaqayyo. Egaa har'a mana maartii istiidiyoo maartii jettan argama. Obboleettii koo kabajamtuu fi jaallatamtuu maartii YouTube duraan dursee si galateeffachuun barbaada. Na kabajaadhaan kara istiidiyoo keetiitti na affeeruu keetiif galatoomii siin jedha. Itti aansuudhaaf immoo gaafii gaafatame anis kabajaadhaan sii deebisaa. Egaa daawwattoota koo gaafii gaafatameef anis deebisuudhaaf qophiirra hin jira. Walumaan laalla gaafiin gaafatames deebis walumaan laallan siin jedha. Egaa gaafii tokkoffaan maal jedha? Gaafii tokkoffaan masii kabbee eessatti dhalattee jedha. Gaafii shaggaadha. Masii kabbee eessatti dhalattee jedha. Hanga har'aa gaafii kana omtuu nan gaafanne. Ani iddoon dhaloota koo Arsiidha. Arsii keessaa naannoo Urtaa magaalaa Urtaa jedhamtu takka. Achittan dhaladhee guddadhee maatiin kootis achuma jiranii. Na iddoon dhaloota kootii Arsiidha isiniin jedha. Arsii Urtaa warri hin beekne hin jirtanii ijoolleen biyya biraa beekuu baachuu danda'u. Ijoolleen naannoo Arsii taatan Urtaan naannoo kan akka taate hin beektan jedheen yaada. Iddoon dhaloota kootii Arsiidha. Arsii ta'ee magaalaa Urtaa jedhamtu takka naannoo san achittan dhaladheen isiniin jedha.
gaafii keessi deebisatti fakkaata martii arsiittan dhaladhee arsii keessa ta'ee naannoo urtaa jedhamtu magaalaa urtaa jedhamtuttidhaan isiniin jedha. Gaafii lammataa immoo maal jettee yeroo ijoollummaa maatii kee jalaa maallaqa yookaan nyaata hattee beektaa? Gaafin kun baay'ee na kufalchiise. Gaafii garuu fanii na gooteerta bakka kanatti. Ani akkas godhee hin beeku martii kun. Homaa jalaa fuune warra kootiif ani intala duraati. Wanta akkanaatis qabu garuu osoo ni jalaa fuudhee rakkoo hin qabu. Tasumaayyuu garuu akkas godheetu hin beeku. Maallaqas jalaa fuune biddeenas jalaa hanne biddeen immoo nyaata immoo odoo ta'e haanna hin jedhamu. Garuu jalaa fuune siin jedha. Homaa jalaa fuune maaliif namni tokko haalli itti guddatu yoo hin murteessa warri keenya ani warraafis intala duraati. Warri keenya immoo siireessidha. Siireessidha karanaanis fuula namatti kenna namni tokko maallaqa illee wal jalaa fuudhee warra jalaa fuudhee warra itti fayyadaman ijoolleen itti fayyadaman baay'eetu jira. Ijoolleen tokko immoo yoo maallaqa warra jalaa yoo fuudhanii wanti warra jalaa fuudhamu kun hannan jedhamu warreen jedhan ijoollee baay'eetu jira. Garuu inni sirrii miti ani kara kiyyaan wanta kana dubbachuu barbaada. Ijoolleen tokko warra jalaa wayii tokko fuudhaniiti kuni hannaa miti siin jedhani. Kuni hannaa miti siin jedha. Wanti ayyama abbaa keetii fi haadha keetiitiin ala fuutundu akka hannaatitti lakkaawwamu jedheen yaada kara kiyyaani. Ani garuu wanta akkasiisan hin goone siin jedha. Gaafii sadaffaan immoo maal jedha? Osoo jaalalleen kee atileetii ta'ee jaalattamoo muuziqanyaa otoo ta'ee jaalattaa jedha gaafii sadaffaa. Jaalalleen kee osoo atileetii ta'ee immoo osoo weellisaa ta'ee jaalatta jedha. Garuu gaafiin kun xiqqoo wal faallessa. Normaalii ani lachuu nan jaala. Odoo lachuu ta'ee shaggaa ta'e. Garuu filannoo waan ta'eef giddeetaa filachuu wanta hin qabuuf weellisaa odoo ta'een filadha. Weellisaa odoo ta'een filadha. Sababni isaatis muuziqaan waa baay'ee nama barsiisa. Tokkoffaa eenyummaa koo na barsiisa. Eenyummaa koo ibsachuu nan danda'a muuziqaadhaani. Eenyummaa koo nan ibsadha. Sagalee warroota cunqursamaniifis hin ta'a. Muuziqaan gaddas nama barsiisa. Bashannanaafis muuziqaan waa baay'eedhaaf garuu kan nama barsiisu jedheen yaada. Garuu ani karanumaan ani weellisaa osoo ta'een filadha. Weellisaa osoo ta'een filadha garuu lachuummoo atileetiinis hin jibbamu. Atileetii osoo ta'e immoo biyya kiyya na yaamsisa karanaan osoo hin deeme jechuudha. Moor garuu ani baay'ee karaa muuziqaa kanatti illee baay'ee nama wannoo jedhu miti ta'ee immoo keessattuu amma muuziqaan kan sabuma kiyyarraa osoo hin ta'e muuziqaa waa baay'ee muuziqaa keessatti waa baay'een barachaatu jira. Waa baay'ee barachaa jira. Eenyummaa kiyya na barsiisa. Sagalee immoo saba kiyyaafis akkan ta'u na goosisa. Innaa karaa kootiin gaafii ati na gaafatteef muuziqaadha. Muuziqaan filadhaan jedha. Muuziqaan garuu karaa sagalee waaqayyootitti yoo deemne fudhatama hin qabu. Hin deeggaramullee hin deeggaramu. Garuu muuziqaan gizuma barannu iyyuu gaddaafis bashannanaafis muuziqaan eenyummaa keetis sitti mul'isa. Isa san waan ta'eef yaada kana keessa galchee tanan sababa kanaaf
weellisaa osoo ta'e dasnatti tolaa jedheen yaada. Gaafii afuraffaarra gahe gaafii afuraffaa maal jedha? Saakshiniga gaafii afuraffaani dhiira meeqa jaalatte? Dhiira meeqa jaalatte? Dhiira meeqatu si jaalate? Si jaalatee beekaa jedha. Maali maarti gaafii akkana namatti ulfaatu kana nama jaalata gaafachuun. Gaafii kana garuu isbana kafattu na kofalchiise. Bakka kanatti gaafiin ishiin gaafii dhiira meeqa jaalatte bakka jedhu kanatti ani kan jaaladhe dhiira tokko qofaadha. Garuu dhiira meeqatu si jaalate kan jedhu saniifi garuu nama gaafatu baay'umatu jira. Garuu ani ofii kootiif kan ani jaaladhe dhiira tokko qofaadha siin jedha. Ana kana deebiin isaatis baay'ee na kofachiiste jiru. Gaafii shanaffaarra ga'e hojii madaamii keessaa yoo maal si ajajje jaalattaa jedha. Hojii madaamii keessaa yoo maal si ajajje jaalattaa jedha. Osoo naa ta'e gaafii kanaaf immoo osoo naa ta'e osoo na ajajuu iyyuu baatte dasna jedha natti tola. Akkuma mana kootitti beekee akkan hojjedhuun barbaadani mana madaamiitti illee jechuudha. Osoo naa ta'e homaa akkana ajajuu hin barbaadu. Garuu filannoo waan ta'eef osoo maal si ajajjee jaalattaa wanta jedhuuf shaayii yookaan buna naa danfisuu jette natti tola. Garuu qulqulleessii bakka kana qoshaashatu jira minaan jettee natti tola. Hojii koo an ofii hin beeku hojjedha waan ta'eef wanta biraa akkana ajajuun barbaadu. Garuu shaayii fi buna naa danfisuu jettee natti tola bakka kanatti siin jedha. Gaafii jaffaarraa gahe gaafii jaffaan maal jedha? Yuutuubii moo tiktokii filattaa jedha. Yuutuubii moo tiktokii filattaa jedha. Bakka kanatti immoo ani kan filadhu tiktokiidha. Tiktokiin laa ifama bakka kanatti yuutuubiin filadha jechuu barbaade tanani yuutuubiin filadha. Sababni isaatis tiktokii irratti wantuma tokko wanta tokko dubbachuudhaaf akka barbaadetti haala barbaadetti ibsachuu hin dandeechu. Fakkeenyaaf yaada qabdu tokko si fixachiisu tiktokiin illee miidiyaa shaggaadha. Garuu gaggabaabsitee wanta tokko daqiiqaa muraasa keessatti wanta dabarsattu waan ta'eef xiqqoo bakka sanitti tiktokiin baay'ee namatti hin tolu. Ani garuu kan inni baradhe yuutuubii waan ta'eef yuutuubiin filadha bakka kanatti. Yaada koos akkam barbaadetti daqiiqaa barbaade keessatti dabarfachuu wanta hin danda'uuf yuutuubiin filadha siin jedha bakka kanatti illeen. Gaafin ittaan immoo gaafii torbaffaadha. Nyaata keessaa mixmixaa moo qaaraa jaalattaa jedha gaafichi. Nyaata keessaa mixmixaa moo qaaraa jaalatta jedha. Bakka kanatti garuu nyaata qaaraa fi mixmixaa kana keessaa illee isaan lachuu baay'ee fedhii baay'een qabani. Filannoo waan ta'eef qaaraan filadha. Qaaraa foolii isaatiitu natti tola. Nyaata kamiyyuu nyaata hojjedhu keessaa otoo qaaraan dhabamuu baate baay'ee natti tola. Shittaan isaa waan dasna jedhuuf jechuudha. Gaafii qaaraan filadha siin jedhee bakka gaafii torbaffaadha fi gaafii saddeettaffaan immoo namoota amala akkamii qabu sitti tola. Namoota amala akkamii qabutu sitti tola jedha gaafii saddeettaffaan. Gaafii namoonni ani natti tolan tokkoffaa namoota ofitti amananii
nama of hin janye, nama eenyummaa isaatiin boonu fi nama kamiifuu yaada gaarii qabu dha kana nani jaaladhu. Nama of jaju hin jaaladhu. Gaafii 8ffaa fixee 9ffaan maal jedha maatii kee keessa eenyu sirriitti jaalattaa jedha. Garuu ani maatii koo abbaa koo haadha koos nan jaaladha. Ammoo garuu kan hin jaaladhu dhiifama naa godhaati ani abbaa kooti. Abbaa kootan irra jaaladha. Annaa haatis ta'ee garuu baay'ee sanadda baasus hin barbaadu. Garuu dubartiin jalumaa dubartiin haadha irra jaalatti yoo akka jechuun dhiiratu haadha irra jaalatti. Garuu akka kiyyeettis ta'ee ani haadha koorra abbaa koon jaaladha. Garuu ani saallachuu anaaf qixxeedha. Moor wanta si jaalachiisuuf wanta mooyyuu keessatti ilaaltee jaalattu tokko hin jira oduu abbumaa fi haadhallee ta'anii jechuudha. Kanaaf garuu dachuu nan jaaladhaanii maatii kiyya keessatti moor kan hin jaaladhu abbaa kootidha. Gaafiin 9ffaan maal jedha? Dubartii takka yeroo abbaan ishee lukkuu qalee fi moo yeroo nyaata dhiyeessitu jaarsa ishee maal gurshitii jedha. Dubartii takka abbaan manaa ishee lukkuu qalee fi yoo nyaata dhiyeessitu maal gurshitii jedha. Jechuun yaa lukkuun bilitii 12 qabdi namna jedhama ture. Isaan kan abbaa warraa koo gurshuu kanan danda'u ani afaan oromootiin maal akka jedhamu beeku. Isa farasanyaa jedhamu sanii abbaa warraa koo kanan gurshuu danda'u jechuudha. Isa farasanyaa jedhamu saniidha. Gaafii koo xumuree jira. Gaafii na gaafatteef 9ffaan akkas jedha. Farasanyaa kan jedhu sana gurshuu danda'a jechuudha. Egaa maatiiwwan maartii gaafiin gaafatameef gaafii koo asumarratti goolabee jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan maartii maartis akka warri nan beekne ani masii kabbite hundi keessanuu na beektan jedheen yaada. Warri maartii taatanii maartii asumaan dhaamsan dabarsaa jajjabeessadha. Kanaan duras isinumatu jajjabeessee viidiyoo ishii hojii ishee hundaa kan isinitti toles kan isitti hin tolles namni dogongora tokko hin dhabu. Bakka dogongortetti bakka kanatti sarraa jechaanii gorsaa akka jajjabeessitan asumaan dhaamsa koo dabarfadha. Isiniin jedha baay'een isin jaaladha. Isinan kabajaa maartii tuubii laayikii fi sheerii sabiskiraayibii godhuudhaan bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Asumaan anilleen yuutuubii kootilleen warreen maatii naan taanii maatii naa ta'a. Viidiyoo kiyya sinaa daawwadhaadha. Hundi keenyayyuu walaa jajjabeessinu wal jajjabeessu irratti xiqqoo nuti hanqina baay'ee waan qabnuuf hanqina keenya san akkuma jirutti goone walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannu. Wal malee umaa hin qabnu dhugaa dubbachuu fi fira hin qabnu numatu wal jajjabeessuu qaba. Wal bira haa dhaabannu isiniin jedha. Waliif haa yaannu walirratti iyyaannu isiniin jechuu barbaada. Nagaaf naa ta'aadha. Nagaan naa ta'aadha. Nagaan naa ooladha. Isiniin jaaladha. Isiniin kabajaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Bye.